Nagaa Waaqayyooti baay'eetu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Asteertuu ani bulitti geessan masarati akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyoo inni nagaa keenya baay'isee goftaa Waaqaaf lafarratti eebbifamu boloota isin jaalladhu boloota na jaallattanii hunduma keessaniifuu nagaan Waaqayyoo isiniif baay'eetu jechuun jaalladha. Akka jirtu nagaa keessanii ani bulitti keessan nagaraati. Asteer tuuliidhaan kan hin dhufee fi warri YouTube kootiif chaanaalii YouTube kootiif haaraa taatanii YouTube koo like, subscribe, share gochuudhaan YouTube kana waliin guddisaa. Egaa YouTube koo guddaa masarata nagaraa kan jedhu naa beektu. Har'a garuu YouTube Asteer jedhuun kan hin dhufee sanarrattis kanarrattis dhimma jedhu waan hin qabuu fi garuu amma xiqqoodhaa fi inni suni ijoollee dhiifama hin oolchuu kan inni bira kanaaf akkas xaxaragadhaasaa kaameeraarraa nan fagaadhe natti fakkaata kan xiqqoo ishii sanarrattis kanarrattis dhimma waan hin hojjedhu waan hin qabuufini chaanaalii kana banee jechuudha. Kanaaf iyyuu chaanaalii kana immoo carraa biyya hambaa kana jiru biyya keenya yeroo galuuttiin argannu guddachuudhaa fi biyya hambaa kana yeroo jiru yaadannoo akkuma beekamu iyyuu hojiidha. Hojii lama kun immoo bukkeetti hojjetachuudha. Haa ta'u iyyuu malee chaanaalii kana yookiis carraa kanatti fayyadamnee waan hojjechuun nurra jiru silaa hojjechuun barbaachisaadha. Chaanaaliin kun suni liiviina seensisuudhaa fi otoo uumaa ittiin beekamiin waggaa guutuuf deemu jechuudha. Kanaaf inni immoo sa'aatii hin qabu jechuudha. Sa'aatii baay'ee hin qabu jechuudha. Kanaaf isa sanatti egaa akkuma ta'e goona waanuma inni itti barbaadu itti goona. Garuu chaanaalii amma haaraa banu kanaaf immoo sa'aatiis mataa ta'uu danda'e amma Waaqayyoo yeroo naa kennee as jirutti sa'aatii mataa ta'uu danda'e akkasumas illee mataa isaa kan of danda'e chaanaalii mataa isaa of danda'e ittiin hojjechuun barbaada jechuudha. Kanaaf sa'aatii illee karaa kana guuttattee duraan YouTube yeroo bannu dhugaa dubbachuu fi waa'ee YouTube itoo hin beekiin maalummaa YouTube akka itti banatan YouTube irratti maal akka hojjetan otoo hin beekiin obboloota tokko nagachaa miti ijoolleen baay'een dileetii godhaniiru haaraa jammaranii ijoolleen baay'een immoo kan abdii kutatan illee ni jiru maaliif YouTube guddisuun xiqqoo isheen ulfaata garuu obsa barbaada jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo hamma jiru kana keessatti biyya hambaa jiru kana keessatti chaanaalii keenya guddifannee yoo jenne biyyatti gallee wanti hedduudha jechuudha. Biyyatti gallee wanti hojjennu nuti kaayyoo qabaannaa biyya keenyatti yeroo galletti wanta baay'ee waan hojjennu ni qabna jechuudha. Kanaaf jecha dhiifama kanaaf jecha chaanaalii keenya guddifachuun utoo biyya hambaa kana jiru chaanaalii keenya guddifachuun barbaachisaadha jechuudha. Sanaan dursaa walaa barru yookiis chaanaalii Asteer guddisaa chaanaalii Asteer subscribe, like, share, comment gochuudhaan Asteer guddisaa Asteer gara fuulduraatti yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e wanta gaarii irratti hojjetti jedhee yaada. Innis guddachuu qaba. Mul'ata dhalootaa Waaqayyoo mul'ata barootaa mul'ata dhalootaa nu keessa kaa'eera. Akka gola hambaa kanatti hidhamnetti nafnu hidhaas miti Waaqayyoo haa eebbifamu hojjennee geeddaramu hojjennee jijjiiramuudha hidhaa hin jedhamu. Kanaaf jennaani amma as keessa jirutti chaanaalii keenya guddifannaa yeroo gallimmoo
kanaaf jechuudha. Maaliif masarratti chaanaalii lammaffaa banteeree akka jettanii gaaffii isinitti hin taaneef asumaan akkas obboleettii tokko akkas naan jedhaa ture. Akkam naan jetti masarati jetti wayyeen jira. Abdiin kutadhaa callisee dhuma taa'een abdii kutadhaa. Warra akka koo abdii kutataniis anaanis maal jettaa? Ati nama qorumsa baay'ee keessa darbeedha. Akkamitti immoo qorumsa kanan darbitee as geessee ani garuu waan xiqqoodhaan iyyuu abdii kutachaa ta'uu naan jira. Baay'ee ho'aa argitu dafqa. Innaa si kaameeratti dhiyaadhu. Ifama dhiyaadha. Kanaaf maal jettaa naan jette maal jettaa? Warra abdii kutatanii fi warra akka koo abdii kutatanii fi akkasumas immoo warra jedhee utuu hojjetuu milkaa'insa dhabee akkasumas immoo haamileensaa cabee jedhee abdii kutanii dhalootatti dhaga'amuu fi maallaan jetta? Anaanis immoo maal jettaa naan jette? Anis gorsa kana jedhee nan deebiseef. Gorsa obboleettii kanaaf deebise immoo ishee meeseejiidhaan naasaftee jechuudha meeseejii ishee irraa. Kanaaf masarat jette akka anaan gorsite kanatti obboloota koo gorsi naan jette. Akka anaan gorsite kanatti obboloota koo gorsi. Abdii isaanitti huumi jette. Abdii isaanitti huumi. Akkuma anaan gorsite kanatti obboloota koo gorsite abdii isaanitti huumi jette. Dhugaa dubbachuuf taanaan ergan gorsa kee dhaga'ee akka nama irriba keessaa ta'ee jette. Akka nama irriba keessaa ta'ee jette. Kanaaf jennaan dhiifama baay'ee ho'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hin ho'a. Nama gochuu hin dandeenye. Kanaaf obboloota keenya har'a meeqan keessan abdii kutachuun maal jechuudha? Abdiin kutatiin obboleetti kun namni akka obboleettii kee hammaa kana abdii kutachaa jirtu obboleettii jechuun kan wajjin dhalatanii qofa ta'uu hin qabu. Kanaaf obboleettiin kun obboleettii wajjin guddannedha. Biyya hambaa kanatti qorumsa hedduutu irra ga'ee qorumsa hedduutu ishee mudatee maallaan jettee masarat warra akka koo abdii kutatan baay'ee isaaniitu jira. Baay'ee ho'a ijoollee. Warra akka koo abdii kutatan baay'ee isaanii waan jiruuf mee isaaniifis akka anaaf mala kana dhuftetti akka anaaf ergaa kana dabarsitetti naaf meeseejii kana dubbisii jette. Masarat akka nama hirriba keessaa ka'uun ta'e yeroo gorsa kee dhaga'u jette. Dhugumayyuu namni yoo jiraate waan hundumayyuu qormaasas gaariis arguu ni danda'a jette. Qormaata bira darbee namni yoo jiraate waan hundumaa arguu danda'a. Nuti yeroo mara qarshiin keenya yoo bade wanti hojiin keenya hojjenne suni yoo milkaa'uu dide maal goona battalumatti dhaqnee lubbuu keenya balleessina jechuudha. Lubbuun keenya baddee jennaan immoo waan hunduu ilmoo keessaa taatu firri keessaa ta'u maatii keessaa ta'u hiriyaa keessaa ta'u eenyumtuu taanaan obboloota kiyyaa namni si wajjiniin iddoo sin dhaqxan dhabuun jiru. Iddoo sin dhaqxan namni si wajjin du'u hin jiru. Kanaaf obboloota koo abdiin kutatinaa. Gola jirtan keessatti asarriin keessan isin duchiisuu isin mufachiisuu inni dandeessi. Sirriidha. Sirriitti nama mufachiisuu nama yeroo baay'ee mucaan mataa qaqqabachaa haasofti naan hin jedhina. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee abdii kutannaa. Maaliif abdii kutanna sitti fakkaate? Namoota haalli isaanii mijateef
hilaalleetu nuti immoo maal goona abdii kutanna jechuudha. Obboloota koo obboleettii koo yaa obboleettii dubara yaa obboleessa dhiiraa abbootiin namni dhageessan sagalee kana. Abdiin kutatina ani beekuuti beekaan waaqayyoon nu wajjin jira akkan silaasoo obboloota koo wajjin wal baruu kiyyaaf chaanaalii haaraa kanaaf maaliin marii maaliin dubbadharee jedhee yoo yaadu ani dhugaa dubbachuu fi walaloo dubbisuuf kan ka'eeyu. Garuu immoo miseejii obboleettiin kun naaf baaftee yookiin haa barreessitee asumaan dubbisee jechuudha. Abdiin kutatinaa sana booddee obboleettiin kun jechuudha abdiin ishiitti uumame bakka abdii kutattu dipireeshinii keessaa yookiin immoo dibbirtii keessaa baatee har'a kaatee hojjetattee ofii hojjirtee gammachuu guddaa qormaas injirootoo ta'ini gammachuu guddaa nagaa guddaa boqonnaa guddaa haara galfii guddaa qabdi jechuudha obboleettiin kun har'a jechuudha. Ani garuu beekumsa hin qabu. Ani nama daddabuuf nama wallaaltuudha. Beekaasa ta'e waaqayyo waan nu wajjin jiruuf amma waaqayyo yaada na keessa kaayee tokko nan gorsa jechuudha. Nan gorsa namni waan beeku wal gorsee cubbuun qabu jechuudha. Nama ayyallaatti deemu nama kiyyootti deemuun kiyyootti deemu sirriidha jechuun hin qabdu. Nama kiyyootti deemuun jajjabeessitee aamilee kennitee fi yoo jedhee hin ka'a boruun jiraata. Namaaf immoo maal ta'a sitti fakkaate fakkeenya ta'a jechuudha. Kanaaf jecha karaa kadhannaatiin karaa gorsaatiin karaa jajjabinaatiin jireenya koo xiqqummaa kootii ka'ee qorumsaan narra gahee as gahee fakkeenya fudhee fi gorsee obboleettii kana badinsa diinni ishiif qopheessee badinsa ishiin ofirratti hawwite sana hundumaa jalaa anatoon ta'e waaqayyo ishii oolche jechuudha. Kanaaf har'allee warra akka obboleettii kanaa teessanii otoo fayyaa qabdanii abdii kutattanii abdii kutatinaa hojjedhaa obsaa. Yoo obsitan yoo hojjettan iddoon sin hin geenye jiru kaayyoon sin hin milkoofne tokkollee jiru. Isa jalqabaatti waaqayyoon kadhadhaa. Amantii keessan akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Isa obboleettii koo dubbisuuf ani malee miila isinitti argisiisuuf miti. Isa jalqabaatti waaqayyoon kadhadhaa. Uumaa keessan kadhadhaa. Akka amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa. Lammata irratti immoo ofiidhuma keessaniif iyyuu haamilee ofii kennaa. Nan jabaadha, nan hojjedha, nan milkaa'a, naaf ta'a. Iddoo eenyuyyuu gadi ga'uu hin danda'a jedhaa obsa qabaadhaa. Gola hambaa kana yeroo jirtan kana keessatti ijoolleen isaanii nuti gola hambaa kana gaaf jirru biyya keenyatti kabaja qabnaa dhugaatti. Gola hambaa kana keessatti immoo gaaf jirru ijoollee waggaa 5 waamee nu ergataa, ijoollee xixiqqoo waamee nu ergataa. Kunoo maaliif nu barbaachisa beektu? Kaayyoo keenya boruuf jecha obsa qabaachuu irra jira. Kanaaf obboloota kee abdiin kutatinaa. Waaqayyo isin gargaara. Waaqayyo na gargaara. Lafa yaadde hin geessu. Lafa yaadde nan ga'a. Kaayyoo keetiif, karoora keetiif maal godhisiin jedheera waaqayyoon kadhadhu. Isa lammataa irratti immoo abdii hin kutatin. Gonkumaa abdii kutatin. Qarshii miliyoona qabaachuu irra abdii qabaachuu isin wayya. Kennaa yoo abdii qabaattan Roomii boqonnaa 12 irratti maal jedhu isinitti fakkaata? Roomii boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabattanitti gammadaa, rakkina obsaa, qorumsa obsaa, kadhachuutti immoo cimaa jedha. Kanaaf kadhannaatti cimaa, waaqayyoon kadhachuutti jabaadhaa. Haala isinirra ga'utti waan isinirra ga'u hundumaa irratti obsa godhadhaa. Warroonni abbaa footii ta'anii, abbaa qabeenyaa ta'anii, warroonni mootummaa ta'an kun seenaa isaanii yoo ilaaltanii lafa gadaanaa, lafa utuu isaanii hin argine haala ani fedhaatti amma irra dabarsinee ta'uu ta'anii jireenya gadaantummaa, jireenya gadadoo dabarsanii sadarkaa dhalootaaf furmaata ta'anii biyyattiif addunyaaf furmaata ta'an jechuudha. Kanaaf har'a abdiin kutatinaa dhugaa dubbachuuf baay'ee dafqa. Mul'atu natti fakkaata kaameeraa irratti. Na baay'ee ho'achuu kooti kanaaf hulli kiyya na dafqeera. So adaraa keessan abdii kutatinaa. Yoo abdii kutattan lubbuu keessanitti hin gaadinaa. Saada obboleettii kana jajjabeesseen, gorseen kan iddoo jirtu abdiin kutatiin maaliif abdii kutata? Ati
tokko fayyaa taate uffuroo jettee milkooftee itti dhuftu. Waan hundumtu qabeen birriin qarshiin ilmoon waan hundumtu yoo nuti jiraanne hin dhufa jechuudha. Kanaaf jennaan abdii kutatinaa isinii jechuun jaaladha. Obboleetti keessan Masarata Nagaraati. Asteer kan jedhamu dhufeera. Akkasuma immoo FB'n koo Asteer nama kakuutiin jira. Warri karaa sana na beektanis adaraa keessan YouTube kana share, like, comment naaf godhaa, subscribe naaf godhaa, na jajjabeessaa. Walaa guddifnu obboloota kiyyaas hin jedhaa. Dhaamsa koo kanaafi walaa barruu YouTube'n kun isin haa baru. Ani isa wal beekna. YouTube'n kun isin haa baru. Asteer guddisaa. Asteer ergaa dhalootaa. Asteer dhaloota gudattafan kaasuudhaaf miidhachaa jirti. Asteer mul'ata gara fuulduraatiif miidhachaa jirti. Asteer asitti gadi qabamtu iyyuu Asteer booddee ishee hin qabamtu. Asteer guddisaa. Isiniin jechuu barbaada. Asteer eenyuun yoo jettan Masarat Nagaraa tuubiidha. Kanaaf isin jaalladhaa, isin kabajaa. Waan sheekotaniif, waan na dhaggeeffataniif, waan na jajjabeessitaniif guddaa galatoomaa. Waaqayyo bara jireenya keessan haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo nuuf baay'ate ammalatti deebinutti immoo turtii gaarii shaaloom nagaa Waaqayyo keessanaaf tura. Isin jaalladha, isin kabajaa. Gaaffii yoo qabaattan komentii irratti naaf kaa'aa.